السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليون رومو كان إسلام كان كريستيانا تيفي كواك إفتاون دي كيسانو أرى ركون جوار قب مالك أبتي يتراين دبچو ديما تنافو نموني أكاسيناني بربادا شير غدا تي سربا خنان سني سينا يتو ركيني جوار قبو مالك أبتي يتراين دبچو ديما تنافو نمو سينا أكاسي تراها سوينا يتو غلطوما Dirre habab no ifirai Dala duftu fakitane Jannah, Sadabarte Pushena, Otaro Road or Kanadi. Oruma Kimbuna, Adayunga Kupuna, Waligare Wantuna, Malamari Jannah, Sadabarte Pushena, Otaro Road or Kanadi. Arrera Ponju Armani Tetrad Bana, Sherboda. Jibril Lenjan Sakalu Oromumanu Chalu Lutis nama wali jarre Agam sonu sakuma Oromuman Mulle Lalle Yolille Lolle Karundoinu Lille Lolle Wali Rande Dwe Sande
والتقوينا والجاري والتنا ملاماري وجنا برتي فوشينا وطارو دوركنا ورمما تنبونا أجيهم والبقونا والجاري والتنا ملاماري وجنا تدبرتي فوشينا وطارو دوركنا Hajranu iftane awala wajib sunnah Gorota serpone Gorota serpone Wanu fitali fiti Inordok nuwa norma Wanjara Tepatane kemadine Hati konu oromumma Tanda bertetile Ubanne diktalle Yorat wali dalle Wali rande dalle Tanda bertetile Ubanne Dalle Yorat wali dalle Nimil koi nawani anne Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan Oromoo kan Islaamaa, obboleeyyan Oromoo kan Kiristaanaatii fi kan Waaqeffataa hundi keessanuu salaamtaan xiyyeeffannoo irraa buqqaate akkuma yeroo biraatti lafa jirtanitti sinaa ga'u. Har'aan tana mata duree addaatiin hin gaddufee jira. So namni hedduun akka seenus wanni hin barbaadeefsani. Tamsaasa Feesbuukaa kanarratti waan deemaa jiruu fi duula adda addaa kan deemaa jiru hundaa'u daawwachaa laalaa dubbisaa jirra. Rakkoon Jawaar qabu maali? Arra Jawaar irratti xiyyeeffachuu deemaa jechuudha. Rakkinni Jawaar qabu maali? Maaliif duulli kun Jawaar irra godhamuun barbaachise? Dhugumaan Jawaar maali rakkinni isaa? Cinqiin irrinni Jawaar qabu ka Oromoon kun irra bobba'u jirtuuf, ka Oromoon kun irra duulu jirtuuf, ka Oromoon kun irratti qabsaa'u jirtuuf Oromoo gunjee beeka Oromoota jechuu xiyyaa miti. Warra maqaan Oromoo kan keessi Oromoo hin ta'in. Warra afaaniin Oromoo kan keessi Oromoo hin ta'in namoonni maaliif Jawaar irra duuluun barbaachise? Maaliif olola Jawaar irratti oofuun barbaachise? Maali rakkinni Jawaar? Tan jettuun gadi fageenyaan seenee keessa seenee laaluu barbaadaa jechuudha. Jawaar Mohaammed fi OMN jaarmaya. Jawaar namaa fi jaarmeyni waan garagaraati. Namaatu jaarmaya san jaarmaya godha. Jawaar arra OMN jabaatee akka sossoo'u qooda guddaa nama keessaa qabuu fi hangafa itti yaamamuu danda'u. Kun wal nummamsiisu. Rakkinni Jawaar qabu maali? Tan jettu seenuu kiyya dura warri Jawaar irratti bobbahaa jiran kun warri olola adda addaa kan Jawaar irratti oofaa jiran kun himannaa adda addaa maqaa adda addaa taajjabbii adda addaa maal adda addaa oofaa jiran kun kaayoonii fi galmi isaan deemaniif maal barbaadaaf Jawaar irra bobbahaa jiran sodaan isaan qabanoo maalii Jawaar irraa tan jettuu fi rakkinnummaan Jawaaruu maali? Tan jettu qubatti laachuu fi bakka san hooyisuun barbaachisaadha jeetiin itti amanee jechuudha. Wanni kun Jawaar biraas akka ga'uun barbaada warra rakkoo akkasii Jawaar irra bobba'an biraas akka dhaqu maqaan barbaaduuf sheer godha. Rakkinni Jawaar kan armaa gadii kana. Rakkoon Jawaar qabu Oromoo tokkoomsuu jaalachuudha. Rakkoon Jawaar qabu Oromoo bilisoomsuu fadhuudha. Rakkoon Jawaar qabu wayyaanee shoororkeessuudha. Rakkoon Jawaar qabu mootummaa wayyaanee diiguu fi mootummaa Oromoodhaa jaaruudha. Rakkoon Jawaar qabu Oromoonni qabeenya isaaniitii fi beekumsa isaaniitiin akkaaniif dura tarkaanfatanii galma gahan taasisuudhaaf halkanii guyyaa carraaqu. Rakkoon Jawaar qabu dhugaa dubbachuudha. Rakkoon Jawaar qabu waan biyya keessa jira ummata ala jiru beeksisuudha. Rakkoon Jawaar qabu ololaaf bakka kannuu dadhabuudha. Rakkoon Jawaar qabu
ummata sila nama dura deemu malee nama booda deemu beeyne if jala oofuudha isaan jala deemu dadhabu isaan if dura aansu rakkoon Jawaar qabu cicha waada waan ummata seen irratti haga lubbuun saa wareegamtuu fi hanga kaayoon saa galma geessu irra cichuudha kana rakkoon Jawaar rakkinni Jawaar qabu rakkoota kana warri rakkootun hirriba dhorkite Jawaar balleessuudhaaf wal jaartee lafa jalatti deemaa jirti jechuudha. Oromoon tanaan shororkaa'uu fi mufachuu fi takkaayis akka malee walaaluun qabdu. Osoo Jawaar rakkina anaannachuu Oromoodhaan qabaanne ko Oromoon akka dhabamtu barbaadu arra Jawaar hin arrabsu. Osoo Jawaar dhugaa dubbachuu irra cichuun qabaanne ko Oromoo kijibuu barbaadu arra Jawaar hin arrabsu. Osoo Jawaar miidiyaa haqaa tiifis dhugaa qofarratti hojjechuu hin barbaanne arra ulee mukaa warri qabee deemuun sanii fi ulee mukaa kachi keessaa dabartu warri barbaadu Jawaar hin arrabsan. Osoo arra Jawaar qabeenya ummataa kaayoo ummanni dhaammateef qofaaf oolchuu rakkina Jawaar ta'uu baatte nu maleedhaaf hirmaata sheerii godhee fi arra Jawaar ni faarsiti nu maleen hin arrabsan. Rakkinni Jawaar rakkinootaan isinitti meeqana. Namoota gaa waan kanaan faallaa tahaniitu namoota waan kanaan wal miidheetu namoota rakkinni Jawaar kun tarkaanfachuu dhorkiteetu arraan tana gareedhaan addunyaarra wal jaaree Jawaar irra bobbahaa jira jechuudha. Jawaar irra bobbahaa jira. Rakkoon Jawaar duuba furmaata Oromooti. Rakkinni Jawaar rakkachaafi jiru. Rakkinni Jawaar cinqachaafi jiru. Rakkinni Jawaar arrabsamaafi jiru. Rakkinni Jawaar qubni itti laatamaa jiru ka isan geenya gadheen Oromoo jeesaa ture hundi. Kashlabbeen Oromoo saamaa ture hundi. Hattuun Oromoo rabbiratti amanamaa taateen beeyne hundi. Gadi galoon namaa kaarraan tana silaa katambarrii Jawaar eeguun dandeenya hundi. Mooraa Jawaar ajjachuun dandeenya hundi. Ka Jawaar kabajaaf mana isaaniitti itti dhaqu hundi warri distii fi hokorsaa arraabu arraan tana Jawaar arrabsuun maqaa rakkoon Jawaar Oromoo tan ol qabuu taateef rakkoon Jawaar Oromoo ol qabuudha warri Oromoo gad qabuu barbaadu arraan tana Jawaar irratti addunyaarraa guboo ba'an Oromoo ol qabuu jaalachuun Jawaar eega rakkoo taate ka arrabsamu jiru nuhi malee Jawaarii miti. Ka arrabsamu jiru Oromoodha malee Jawaarii miti. Ka arrabsamu jiru ummata Oromoo ka inni ol qabuu barbaadu sani malee Jawaarii miti. Arraan tana Jawaar ummata Awurooppaa wajjin haasee gamana dhaqe gamas dhaqe gujaan itti qoosuu fi qishnaatti godhuun ammata 40 guutuu addunyaa tana keessa yaatanii waan adda addaa dalagu jirra jettanii jireenya keessan oofachaa turtan. Arra Jawaar san godhuun itti dhiisee jaartii fi ilmoo isaa mana keessa dhiisee deemee addunyaa tanarra hulayyuu dhadha'uun manayyuu dhaquun bakkayyuu dhaquun Oromoo tana hulayyuu biratti bakkayyuu biratti beeksisuudhaaf tattaafachuun isaa carraaquun isaa warra mootummaa adda addaa bulchu biratti hulaa isaanii dhadhee isaan dura deddeemuun isaa eega rakkoo isinitti taate warri Oromoo qaqqabuu feetan hundi wal jaartanii duula badaa Jawaar irra bantanii jirtanii jechuudha. Duula kana Jawaar irraa ittisuu ka qabu naafi isini Oromoo hunda nama Jawaar tuquu fi Jawaar arrabsu kaayoo Oromoodhaa arrabsu jiruu fi kakka Oromoon hin mul'anne taasisuu barbaadu ta'u xiqqoo takka mamuu qabdan. Xiqqoo takka. Bar Jawaar arraanta Jawaar ka'ee Ijipti dhaqee mallattoo osoo hin jiine goggooytuusi haqee jechuun hujii achi raawwachiisuun maa hujiin sani na fididha. Maaf achi dhaqeedha. Maaf bakka sani mul'ateedha. Sodaatee achirraa hafee maan nuti arrabsuu hanqanneef arrallee mallattoo inni mallatteessan isa qishnuun qilleensarraa takkuma takkaa miti miliyeena takka OMN hin bu'ee irratti adeemu arrakkootii miti. Diinaa hojii diina Oromooti wajji wal qabee jira. Arraan tana namni diinaa kan dhabamsiisuu fadhu tokkoffaa Jawaari. Kan dhabamsiisuu fadhan miidiyaa Jawaari. Miidiyaa Oromooti. Namaan Jawaari. Oromoon arra Jawaar irra duultoo kaguusa wayyaaneef oolu jiru moo hatumsa Oromoof oolu jiru. Akkamitti yaanna?
arraantana akkamitti namni tokko kamishiinarii keessa guddatee dubbii oromummaa hin beekne ka oromoon salaatu hundi diinatti fakkaattuu fi atakuitti fakkaattu ka qabsoo oromoo keessatti ilmi islaamaadhaa qabsoo oromoo hogganuudhaaf haraam itti taate haqa himna oromoon islaamaa qabsoo oromoo hogganuu irratti haraam isin itti taatee jirtu warra saniitu arraantana deemee Jawaar qeeqa Jawaar irra waa barreessa Salamoon Ungwaashee maafiyaa guruupiin nu maleedha successful ta'uu dadhabuun isaa kan mudattee eeganii fi inni investmentiin inni wayyaanee wajji qabu gassaaxilamte booda Profeesar Asaffaa Jaalataa akkasi eega isaan kun gassaaxilaman booda joollee hin mul'atinii fi joollee hin beekamneen warra maqaa oromummaadhaa oromoon fakkeessuudhaaf jijjiirrate hunda fidanii jechuudha. Maaliif joolleen tu waan kana gootii laaluun barbaachisaadha jechuudha keessa gasseenanii. Arrakkinni Jawaar dhugaadhaan qabu yoo jiraate kaniin asii olitti isinitti hime kana. Warri rakkinni kun kaayoo keenya gufuu nutti hayyattanii amantan hundinuu warra wanni Jawaar godhu jiru kun waan isin godhuu barbaadan isinirraa hongeessu jiru hundi lafa jala maqaa adda addaa baafattanii siyaasa nyaachuu Najaat baafattanii siyaasa nyaachuu Samiiraa baafattanii siyaasa nyaachuu Sabboontuu baafattanii siyaasa nyaachuu Beekam baafattanii maqaa jijjiirrattanii yaa'uudhaan duula adda addaa Jawaar irratti hogguu gaggeessitan Jawaarii miti katuqu jirtan Oromoota dhageeffadhaa waan isin arkachuu barbaadan isin hongisuuf Jawaar maaliif jawwee eegeen dhawanii yoo dhawaniis mataa dhawanii jaaniif tanaaf Jawaar mataa yoo dhawan kaayoon Oromoodhaaf wanni inni Oromoodhaaf rakkoon inni Oromoo mul'isuu jaalatutun rakkoon inni haqa dubbachuu fadhutun rakkoon inni dhugaa himuu jaalatutun rakkoon hiraa ummataa hujii ummataatiif ooluu barbaadutun hundinuu harkaa fashaleessuudhaaf Jawaar irra bobbaanii Jawaar jalaa nama deebisuu kaayoo jettu shanee murteessitee lafa keesseeti projektii adda addaatiin ummata kafaltee fi hojjechiistu uumtee kaan namichi English second language maali university maarritti barachuu jiru level 0 English second language in level 0 irratti barachuu jiru moraalumatti dhufeetii fi hamilumatti dhufee Jawaaritti qeequu danda'u hin qabu akkanni maaliif mucaan kun kabiyyatana dhufee Asaffaa Jaalataatu intala isaatiin fide graduation intala isaa irratti dhufe hoggu graduation intala irratti dhufu immoo yoo waan nu maleen jetteen godhuu baate biyyattiin deebi'aan sodaasaati tanaafu karaa ergan dura inda ayna suwur jechuudha akka nama gaarradameetti wanni saggaaree Jawaar irratti duuluuf warra dirree bee Jawaar irra loluu dadhabee fi Jawaar arrabsuu dadhabeetu isa kana gaachana godhatee irra bobbaasaa jira gama biraatiin maallaqa isa kanaaf akka kafaltitti himan kaniin ani isin isaa xile lafa jira gama biraatiin Oromoo nyaachisi nyaadhuu keessatti ONN Oromoo nyaadhuu nyaachisisii keessatti inni kun dinqaa fi maarriyyee mixirqooyee achi keessa deemu jiraachuun isaa beekamaadha isa kanaatu gaa yoo waan kana hunda godhuu baate sooftii sagaraa buute ta'a የተላከውን ካልፈጸመ ሽንት ቤት የገባ ሶፍት ነው የምትሆነው ምስጉንዬ የኛ ምስጉን ተናቡ Jawaርን ሌት ተቀን ተረባርባችሁ የምትሰድቡት ከጠላት ጋር የኦሮሞ ጠላትነታችሁን ጋድ ስታወጡት ነው ዲኑማ ኦሮሞ ከይሰረጋ ጉዳይ ፍረተ ጉባተኒ ከን ዲናው Jawaር ይረቦባተን ጀቹ ካረዋን ነማራ አና ሙልሱ ወርባዱ ነማራ ነብሊሶምሱ ወርባዱ ረከዱሉ ቦሩ ከዱፉ ረዱሉ ራንዴቡ አኪት ቀብሶን አስገይሰ ተኑማ አመት አፍርተም ጉቱ አመሸንተም ጉቱ ወንት ቀብሶን ላምሾ ይተተን ደመቃ ወን ጀኑፍ ተነየቹ ወን ቀይኑፍኑት አስረዱፍኔ አራራ አሰውዳን ቀምኑ አራራ ነማረብ ሱዳን ቀምኑ ጃለል ኦሮሞ ቀምና ከነመቶ ኮት ነማኡል ደለገነ ጅራና ወን አስረዱፍኔ ቀይኑፍ እንጅት ኦሮሞ ማዮንቴን አሞ ዋን እንታነ ደበነ መረጥ ደሙ ፊ ኦሎላ በዳነ መረጥ ደሙ ሆጉላሉ ነግበኔ ተጀቱ ሰኒኑ ጅራይቹ ከቦሩ ኦሮሞ ፊን ቀብሳወጆ ከቦሩ ኦሮሞ ፊን ገባጆ ከቦሩ ኦሮሞ ፊን ሎለጆ አከም ጎዱ ተይሰን ከሌበር የጃራ ወኒ ከሌ ኢስን ጃረረ ጎተን ሁንዲ
قديبيه برران جواري رقودو جرتني بر بتباب بركند كتلاتاتشم غرا كأوروموم وسط ورا غوغومين مجال ديمو مالي هي كاهن قبل ورا هركساني يكان ديكامي نجر مقالانو تجرو تنا هندا خيستي في أولانو تجرو هندا تو بكايو تو وري ديغني هركساني ديغان تكامي في بتكمات نمني كمي تكمات كمين كباميك خايو خليد أبتي فاران تنا جيجير يا بيت منجست سكر نادي نجنوني معلومة تكمات كمين نمني جلد أبتي سنيفو كايون جوار وني جوار أبتي وقاسنيف وني جوار أبتي حق خناف حق خنا ورا دبسو بربادو في حق خنا ورا بلنسو بربادو تو وان كنا هندا قد أجرايتو اتديسون كم نوش الليسون كم نورانه جمتوس ترتك ناوب صار شارجران تفا أران كنا بيجان سنيفو أمني أبينيان إرجمن كون دلدلان ديمن تون خايو أورمود أغفتشي سودايتش جواري رتال كني غويا وني بباجرني فداني تيمتي تك خايو أورمود أم قبل لما مو أورمون تونا كمل كويتون بربادن سديفا كجوار كون نجان كبسون ساو فمتون برباد سودان ساني مالي جوار بورو دابان جبان سودان ساني غدادا غويار جوار دابا في همنا قويتي في وراناتين جبين ودومتين سودان ساني غدودا يتو نجاي فدو جوار اسكيسا يوجرات أنا مسيف جارد ديم خيك أدابا أومي دقفدو أومي دابا لبسي دابا بدين تكتين أتي حق أنقبضو تانينا أكنا ما تقو ستيمو دابا أورومو دا أدبلي سما أورومو فدتت علابا فدتت الكيرو بيا كيساتي لبسو دا دبو خيتي غودي تكتي تانا تكتي تانا سوداني ساني سراك أبا مالي جوار بورو غبيتي أدبلي سما أورومو نور كافودة علابا فودته أورومو رد لبسو تا أتجتو سودا كمان غودي تانا غودي بمندرنا بسفر تدرايتو من كذا كذا ما نيام وري غندا في كيدا والكبيدم كقبسو أورومو كيسا كذا هندا أكا غلشا مسكينات نيرا غوران هندا راشومو أمارتني أنغتوكو تان كرد أبات ترغن أنغتوكو أمبيفتني خرغان أرغن هندي قبسو تنياتو في قبسو تن أكلام شو يتوجتو رانتي بنغتا جراني ساني جوار محمد أسكي سجرتني يود أجي أجي أدبلي سما أورومو فودو علابا فودو لبسي بكتو كتين سيافت تكتيتنا تايساني اللي نسر راسو دادن تكتيتنا دوزات أن مدراتي سيف غارت ديموف والله العظيم الكريم أن مدراتي سيف غارت ديموف ورا غارسي داكو خيسا خدراتي أنا ربي توكيتشان قياما سينو سنتين سيخا غدا فودو دابا أدبلي سما أورومو فودو لبسدو علابا فودو لبسي كيرو بيا كيسا غودي أنين ديما دوزات تاي حاجة على دلجي على خناتي تكتي تانا بدينا تكبتو تانا غودو دابو خيتي ونيني أران تانا خسنجيني كخوبي خيت أراغودان همالي هنتي يادا سرقنتو يمانم برندا داري يولو خبرندا بلو في قشاشني أورومو خيستي قبسايتين توري جاوندي كديغا أورومو كوكوما توري كديغا أورومو توتا توري هندينو ونسرتي أرانتن خوفو غبافتي فنچانو بربادوف أدى بلسما أوروموتي في كايو علابا فودتا صدا سراقباني صدا إسان سراقبان كان دوغومسي فودو أورومو مليون ميكا سيدو وجرا تاكا بدين تيتانا جوار بدين لمدى جواريف جارميوتا في دابوتا سجالة أمتا سجالة أمتا سخبج وجد هم نغري أمتو سوسوي نابني شنيدا يوميو نمالين يوميو سجيسو راو إفبودن ديبتو تانا ناف غوياد يوميو because ati kayo isan demanif assassinate godu jirta waan isan dhaabbataniif assassinate godu jirta waan isan jaalatan assassinate godu jirta oromo dhokaysun kayo saniti ati sanar kaballeesu jirta oromo ukamsun kayo saniti sanar kaballeesu jirta oromo kijibun kayo saniti sanar kaballeesu jirta
Oromoo hatuun kaayoo isaaniitii sanarkaa balleessu jirta. Oromoo gandummaadhaan numaleedhaan oofuun kaayoo isaaniitii sanarkaa balleessu jirta. Oromootti amataa gadaa waan odii tan taaneen gowwoomsaa maallaqa harkaa gurrachuun kaayoo isaaniitii sanarkaa balleessu jirta. Ummata Oromoodhaa hammattee fudhattee deemu jirtaaniif jalatti keessaa fi alaan. Sodaan isaan sirraa qaban adda bilisummaa Oromoo tanaas fudhateeti alaabaas fudhatee qeyroo biyya keessaa uummatee labsee dirree adii irratti nu malee nu hambisuu ta'an sodaa isaan firraa qaban duusaati godhi an nama duraati siif gaara deemuuf godhi badiin takkittiin ati qabdu tana dhaaba Oromoo wanni sirraa eeydu miidiyaa gubbaa teessee miidiyaa irraa hojjechuu qofa osoo hin ta'in jaarmaya adda bilisummaa Oromoo fudhattee alaabaa fudhattee kaayoo hara yoomsitee jechuudha. Kaayoo bara 40 bar jaarraan faan barreessanii yaa'u jiranii beektaa isaan kun. In 21st century. Kaayoo amata meeqa dura jaarraa abbaa gadaa faan elamoon faan obboleeyyan keenya kan baalee fi kan arsii wajjin barreessanii arrallee yaa'aa jiranii ni beekte. Fudhu adda bilisummaa Oromoo fudhu alaabaa hara yoomsi kaayoo fi heeraa fi seera isaanii godhi humna waraanaa biyya keessa jaari qeyroo hoggana waraanaa biyya keessa god labsi diplomaasii biyya alaa hojjedhu ta'i siifin deemaan ka duraati duuzaat tana wanni isaan sirraa sodaatan tanaafi osoo ati asin geenye ajjeesuu qabnaa dhabamsiisuu qabna jaalii halkanii guyyaa wanni sirra dalaganiif hay yoo amaarriinis juwaara rabse yoo wayyaaniinis juwaara rabsite yoo sabaa sablammiin biraatis juwaara rabsite hay an Oromoodha kajoos akkamitti juwaara rabsa akkamitti namni an Oromoodha je'ee fi yaadu kamataan isaa wal dalagu ka dubbiin Oromootun akka fuuldura deemtu barbaadu akkamiin juwaara rabsa diinummaadha malee addi bilisummaa Oromoo abbootii teenyaa jaare alaabaan teenya nama hayyamatti gaafannu hin qabnu lafti Oromiyaa teenya warra bakka biraarraa dhufee nurra qubateef fi warra Oromoo kan Oromoon ta'ini sabaa sablammiidhaa wajjin biyya teenya keessa jiraatan hundaa'u nagayaa fi jaalalaan gammachuudhaa fi wal kabajaadhaan wal danda'uun miti wal kabajaadhaan akka Oromoo takkatti wajji jiraannaa jiraachaas turre isaan kana warri sabaa sablammiidhaa wajjin diina waliin nu taasise isaan kana warri sabaa sablammiidhaa wajjin duudaa garaa nu taasise qaawa akka dhabnu hurruma akka dhabnu sabaa sablammiin hundinuu akka nurra duultu ka taasisaa jiru arraan tana hunda tolchuudhaaf tattaafachaa jirta gamanaan si shakkan wanni guddaan isaan sirraa sodaachaa jiranii fi isaan sirraa baaragaa jiran adda bilisummaa Oromoo tana fudhachuu taadha tanaaf masaanuu ONN kasi cinaa fidan arraan tana nama qaanyiin qabne meeqaan harku jira jechuudha kakkalee OMN cinaa dhaabbatu arraan tana ONNif caca'u kaayoon maaliif nu malee keessatti aangoo harkachuuf Oromoon bilisoomuu miti nu malee keessatti aangoo harkachuuf sabni Oromoodhaa kan kalee kaayoodhaaf dhaabbate namni kalee kaayoodhaaf OMN gargaaraa ture ka OMN cinaa kalee isa dhaabbataa ture ka OMN cinaa kalee isa gargaaraa ture arraan tan OMNif tokkoon isaa maraataan tokko gizee cacee nama ganda keessa mataa dho'ifatee kakaasuun hin harkaa jechuudha ganduma nuti jirru kanattuu hin harka qaanyiidha qaanyi hawaasni Atlaantaadhaa galatooma waan isin gootan agarree jirra qabsoo Oromootiif miidiyaan nuti gargaaru tokko qofa jettanii diddanii jirtan arraan tan waan biraa isaan walii qindeessanii fidanii garsiisaa turan we know that tanaafuu Jawaar Mohaammed Oromummaan dhalootaan qabda maqaa jijjiirratteeti mi harkatte arraan tana Jawaar ta'uu keetiif maa maqaa islaamaatiin deemtaa miti maqaa Oromoo baafadhu jee kasi qoosuun harkaa jechuudha qushaasha saree naman geenye saree namoota sareetaan kan naman geenye ka arraan tana arrallee jechuudha maaliif miishinarii keessatti akkanitti guddate saniitu warri maqaan isaanii islaamummaa qaban kun
qabsoo oromoo dursuun qabani isiniitu irra beekumsa qaba isiniitu irra dandeettii qaba isin namaan deemuu malee nama dala deemuudhaaf hin uumamne yaa ilmaan miishinariidha yaa ilmaan miishinarii keessa guddate warra nu maleedha isin namaan deemuu malee nama jala deemuuf hin uumamne jettanii achitti isin barsiisanii achi baatanii oromoo irratti oromoon bilisummaaf mataa isin jala qabannaan oromoo irratti alboo eegaltan jechuudha. Ni beeyna bakka isin irraa fiddan nuti miishinariitti hin baranne qayyuma haadha abbaa keenyaatti oromummaas baranne dhalootumaan fudhannees amantii teenyaas kabaja qabnaafis amantii biraatiifis jibbaa nama tokkoon qabnu amantii takkaaf jibbaan qabnuuti ammoo miishinarii miti nuti kaayoo miishinariitiin iyyaanu warri kaayoo miishinariitiin iyyaa'utu arraan tana Jawaar irra bobba'u jira mataa dhooyfatee jechuudha mataa dhooyfatee nyaatni nuu kannameeti miti nuti kaayoos kanuu himan እየመገቡን አይደለም እንዴት ኦሮሞ ማጥፋት እንዳለባቸው ለኛ የተሰበከልን አከቲኑ ተበቺሳቲ አቦቲን ተኛ አቲ ኦሮሞ ዳየቻቲ አከቶልኑ ደርባ ሃዳባን ከኛኑ ጉዲሰኑቲ ቀበኒ ኛቺሰኒ ኦባሰኒ ቲሚቲኑ ካከሲቲኑ ጎደኑቲ በከቡሉ ዳብኔቲ ሚቲ በከቲር ከኑ ዳብኔቲ ሚቲ ተናሁዳቱ ወልቀበሜ አራንተና janjoytu demtundatu arrantana nama hujijiru nama galgala ganama hujijiru dubbat loqotni arrantana addunya rabbatu jiru loqota kami let's talk the truth loqonni gana oromiyan tu yobili somteu kitabni oromo da kan biya keessa tamsaasau jiru gana haretti bakkarra dhufe deebisu teenya isimbar warra loqoda arsida dabamsiisu irratti hojjechaa ture loqoda jimmaa dabamsiisu irratti hojjechaa ture loqoda harargeedha keessaa'u loqoda harargeedha dabamsiistanii bar arraantana harargee ilmaan harargee kan dhalachaa deemu jiran kun hundinuu bar afaan oromoodha hin dubbatan kan naannoo isaaniiti loqoda isaanii aksantii isaanii hin dubbatanii bar kijibaa kun obboleeyyan keenya xixiqqoon biyya keessa jiran bar arraantana afaan jiddu galeessan na dubbatanii bar afaan ada baaqiyaa naan dubbatanii that is wrong sanu wrongida namni tanana taajjaba bar sanu tanana taajjaba yoo namni akka harargeetti loqoda isaati waa barreesse qubeen akka gandaati dhalatteetti hin deemtu akka loqoda keenya dab tanu bira laaftu sibira jabdu tanu bira furdoo sibira qallo tanu bira faaruu sibira tarraba aksantiin keenya waladda akkitti makmaaknu waladda akkitti waa faarfannu waladda akkitti sirbinu waladda aadaan teenya waladda waa meeqa keenya waladda tunuddinuu kabajaa dabdeeti arraantane namni keenya sagaluma aksantuma isaatiinuu yoo qubee waa barreesse as gubbatti ni taajjabama hayyoota nu maleetiin. We have to defend our rights. We have to defend ourselves. Tayo oromo da dukkanen sufi hanki surrat warra gare waljare dinagge buse so jiru jira ummata oromon tain ko oromo tes ka gowuma dan dema jiru fi kayyaka hojjacha jiru tu jira jechu tanafu nuti ummanni soban warra yaa'u fi dhugaaf warra dhaabbate cina dhaabbachuun yeroon amma Jawaar Mohammed ni dhageessaa gurra keetiin yoo rabbiin si beeksise dhageeffadhu adda bilisummaa oromoodhaaf fudhu alaabaa fudhu biyya keessaa humna waraanaa jaari hoggansa godhi labsi anka duraati siif deemuudhaaf gaafa ati kana gootee an deemuu hanqadheen oromoon tun na haa taajjabdu Oromon addunyaa irra jirtu naataa jira rabbiin qiyaamaa fuula isaa dhaabbadheen si kakadhee jechuun ready to go wanni ushaashni hundi asirra teessee tasin geenyee fi ta onnee hanga kee hin qabne ta kutannaa hanga kee hin qabne ta beekumsa hanga kee hin qabne ta oromoof hanga kee hin carraaqin hundi cilfaa warri isaanii itti kannaniin qabanii si mizaananiif hin jirtu jechuudha. Tanaafuu Jawaar isaanirraa gabbee dubbachuun isaaf haqaa miti. Jawaar isaanirraa gabbee haasa'uun sadarkaa isaati miti. Bardeen gadda yoo namaa galte OMN Minnesota irratti nuti diinni keenya wayyaanee qofa jee bar nagaya dubbatee ture.
nuti adawwii biraan qabnu diinni keenya oromoo qofaa jee bar karra fulleeffannes oromoo maali diinni keenya wayyaanee qofaa jee bar karra fulleeffannes wayyaanee qofaa jee jira waan internet irraa haasa'umaa kana deebisaa kannaa nuun jettani nuti diina dhageeffannaa ganamaa galgala ijji teenya diinarra jirti yeroo akkamas deebinee tanarraa haasa'uu dhaqqabnaa jee didee bar akkas jee didee bar dubarra gaddeebi'ee inni akka waan tanarraa haasa'uu barbaaddani tokkoon tokkoo keessa warri mana kana keessa jirtan feete wallagga dhalata feete arsi dhalata feete jimma dhalata ilma oromoo qulqulluu qate kan nu maleedhaan vaayirasni nu maleedha isin keessan seeniin infected hin ta'in ka oromummaan dhugaa isin keessa jirtu hundi we have to defend him and his vision isaatii fi kaayoo isaa waan inni hojjechuu jiru bararra silaa oromoodhaaf dhugaan dubbadha jechuu baate kabajamee deemaa bar osoo har'a oromoodhaafin sagalee fi gurraa fi ija uumee deema jechuu baadhe nagayaan deemaa bar osoo har'a oromoodhaafin haqa dalagajee olii kaachuu baatee bar nagayaan deema osoo har'a bar oromoodhaafin kijiba waan miidiyaa keessatti waan oromoo gowwoomsaa hin hojjedhu silaa jee bar har'a ni faarfamaa bar osoo oromoo tana bar diinagdeesiidhaa adda saammannu jee warra nu malee kanaaf xiqqoo raabsii ergee fi nagayaan deemaa bar tana hunda godhuu dideeti arrabsamu jira isinii jecha arrabsamu jira oromoo jecha arrabsamu jira isinii irraa dhorkuu qaba isaa miti kafirraa dhorkuu qabu isin ilaasittuu yoo wayyaaneen dhuftee isa boksiin dhooyte as baatanii warra namarraa dhorkuun fakkaattanii ugiseen akkanatti isin laaluwan ka isan geenye tashlaakkaan hundi teessee isarraa gisee haasoytu afaan hin qabachiistanii deemee adalagu yoo fadhe nuti bar warra kaayoo teenya nyaate gurguratee fi kaayoo teenya dabsee fi gabrummaa jala nu torsiisee bar qabsoo teenya kannaa jechuu jirraanii bar hiiqaa karaarraa jechuu jirraanii bar bara urmii teenyaa guutuu nyaattanii dhuydanii malaammaltummaa daleeydanii qabsootti taphattanii ilmaan oromoo obboleeyyan keenya meeqa ajjeestanii ka qabsoo bee qabdaniiti hiitanii akka malee godhu jirtanii meeqa gurgurattan wayyaanetti geessinii fi hiiqaa karaarraa jechuu jirraanii bar haqa qabnaa bar qabsoo teenyaaf jechuu jirra bilisummaa teenyaaf jechuu jirra bar diina jalatti isin basaasne jechuutti hin jirruuni lakkee akkumatti jirru kanatti itti fufuun nu ta'a jaanii nu didu jiranii bar isaanoo akkuma isaanitti jiran kanatti itti fufuu qaban jaanii jarri kaanis isaaniif falmuu jira bar akkamittan harkuun namanitti ilaa yoom namatti callistanii eegdan jechuu ka qabdan hayyuu qabdan hunda yoo eeggachuu hin dandeenye kalee jaarraa abbaa gadaatti dhiistaniiti hanga huntuuta kalchanii kaayoo isaa harkaa fudhatanii saamanii islaamummaan deema janii waan kalee jaarraadhaan qabsoo islaamummaatiin deema jan arra juwaari miidiyaa islaamaatii janii arrabsutti hin jiranii maali mataan isin hin dalagu akkamit ustan maaliif usna eenyu jecha akkana jee arrabsamu jiranni kun nu jechaa bar oromoo jecha nurraa dhorkuu qaba diina sadarkaa isaanii gabbuunee arrabsinaa jechuu sadarkaa isaaniitti arraboota gocha daawwit ibsaa ilaa arraa daleeydanii fi warri magaalaa yuu keessa jirtan hundi isinittiin gabbaasuu ta'a yakka keessan takka takkaan hangana kadhattanii cal jechuu jiruu fi kadhaa meeqa oofu jirtan kanaahu takka takkaaniin isinit gabbaasu ta'a takka takkaan ka ganda kana gandaanan jirurraa eegalee jirtanirraa eegalee jechuu annama xiqqoo takka abbaa fadhe sodaatu miti dhugaa qofatanii naan sodaadhu malee kanaafuu qabsoo oromoodhaa isin harkaa doomsuu irratti warra amata 40 guutuu dhabamsiise jala taa'aa jee namni nama waan kana sirreessuu barbaadu irratti gisee duulu akkamitti cal jettanii ilaaltan hay maallaqni kafalameet mucaan kun maallaqni kafalameetii fi miseensa adda bilisummaa oromoo irraa shaneerraa maallaqni guurameetii fi kafaltiidhaaf isaa ergamee niiraasa nyaatee duula kana oofu jira bara Salamoon Ungaasheetii fi warri biraa warri juwaariirraa numalummaadhaan aara qabanii fi mufannaa qaban hundi duubarraa ta'aniiti iskiriinarraa dhokatanii waan kana dalagu jiranii bara hin agartanii hay saniifuu nu jecha oromoo jecha akkana ta'u jira irraa dhorkuun dirqama keenya jechuudha irraa dhorkuun dirqama keenya warra niiraadhaan kaayoo ummataa dura dhaabbatu warra hireedhaaf kaayoo ummataa dura dhaabbatu warra waan nyaatu jecha kaayoo ummataa dura dhaabbatee ummata rabsu akkamitti itti callistan sabliina kun qaanyeedha bawa akkamitti oromoon cal jettii waan akkanarra
qanyi anin fadu waan kana I'm ready Jawaar Mohammed yoo rabbi si dhageessise dhagee adda bilisummaa wanni takkittiin ati siyaafte takkittii tana Oromorree wanni irra guddaan si calsi jetteef waa lama sirraa shakkii qabdi takka ati miidiyuma kanarratti haftaayii si sodaatte lama qabsoo irratti ganni seen taayii amantaa jettu si keessatti gaxina garre Oromoon angaara galisin jechuutti hin jiru waa lameen kana ofirraa hambisuu dandeesse takka adda bilisummaa Oromoodhaa fudhu alaabaa fudhu biyya keessaa humna jaari godhi arreedidha siin jeeti deemuudhaaf takka kun yoo tana goote Oromoon keessaa alaa hundi takalee wayyaanee girgireessaa turtee fi taarrallee girgireessuu barbaaddu hundi si jalatti hiriiruu irraa wanni hin deebineef hin jirtu diinni nu hangam takka akka ati ummata biratti keessaa alaan fudhatama qabduu fi mootummaa isaa kanaaf sodaachisaa fi yaachisaa taate si beekeeti shoorarkummaadhaan siimatee jechuudha. Ka diinni Oromoo shoorarkummaadhaan siimate anka Oromoo kamittiin dhagaa sirratti darba. Osoo badii feetaniin tolchaaf balleessiteewu. Osoo soba feetaniin godhaaf gooteewu. Osoo waan hin tolle meeqa waan dogoggoraa meeqa afaanii si bee'eewu. Akkamittiin sirratti duulaan. Diinni nu sirratti duulu jira. Diinni nu si jeesuu fadhu jira. Diinni nu Oromoo tana namni ifa baasu deemu. Oromoo tanaaf quuqamu ka jiru. Oromoo tana rakkoosi keessaa alakka dhageessisu jiru. Isa jaanii sirratti duulu jira. Anoo tumsa eenyuuti kaniin sirratti duulu. Yoon tumsa diinaa ta'e malee. Enough is enough. Jawaar isinii jecha arrabsamu jira Oromoo. Jawaar isinii jecha xiqqaachu jira. Jawaar isinii jecha qubnitti laachamu jira. Jawaar isinii jecha keessan keenyatti tufu jira. Jawaar isinii jecha katti keenye hundinuu afaan isaa keessatti alal irraa guuru jira. Dhoorkaa irraa hayyuu keessan irraa nama. Dhoorkaa haa dhoorkinu. Arrabooda nama isa maqaa kaasuuf isa wanta jahu hunda tarkaanfii barbaachisu lafa barbaachisetti irra fudha. Fudha. Yeroon arrabooda wal sossobnu hin jirtu wal sirreessuu danda'u qaba namni kun wal sirreessuu danda'u qaba yoo akkas taate qofa namni hayyuu keenya nurraan tu'in osoo kalee warra jaarraa jeesuu qabu dhabamsiistanii arraan tana uummanni kun taa'anii Jawaar